Asheenni asheetee bakka hundaayyuu wal gahe ataras tahee baaqilaa kaarotii wantoota hedduu biyya keenya wal gahe. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jara jirtu amantiif kutaan osoo hin qoodin Oromoo koo guutu ashamaa isiniin jedhee jira. Kan asitti argitan har'a qabadhee kan dhufee jireenya biyya keenyaa kan qaalee keessatti nyaata bareedaa akkasuma mootuyyuu fooliin isaa dandhamni isaas tahee akkasuma hedduu ijattis yoo laaltan isinitti tolu. Baasii tokko osoo hin qabaanne waan mana keenya keessatti qabnuu fi waan yeroon itti jiruun wal madaalchifne jechuudha. Kanas asitti argitan kun dhadhaa maankaa tokkooti. Namoonni dhadhaa hin qabne dirqamaa miti kan godhachuu qabdan yookiin kaniin fayyadamuu qabdan zayitii maankaa lamaa fi akkasuma shunkurtii sirriitti daayitanii bulleessitanii kana jechuun sirriitti kattaftanii itti gootan jechuu erga zayitiin keenya uwwee jedhe. Kanaaf viidiyoon asirratti isin argitan kun yeroo itti naqamu qofa kan argitan malee yeroo qophaa'u yeroo maal jiru viidiyoo waraabuun natti hin tolle. Yeroo gabaabaa keessatti gaafilee isin nagaafattan hunda isaa wal qabsiisee wal duraa duubaan rabbi haala naa mijeesse jennaan viidiyoodhaan dhufee isinitti haasa'uun isin yaada wal jijjiiruu fi gaafilee isin nagaafattan isiniif deebisuu akkasuma hojii biraa waliin uumnee waliin hojjechuu waan baay'ee jechuudha. Kaayyoo fi karoora keenya rabbi galmaan nu haa gahu qaba. Kanaaf isinis du'aa naa godha na wajjin turtii gaarii. Erga shunkurtii keenya wal fudhachiifnee jennee qimamii nu barbaachisuu fi akkasuma mootuyyuu kan bifa isaa nu bareechisu itti goona hirdii, qarafaa, qurunfudii fi heelii itti naqanna. Akkasuma mootuyyuu zinjibilaa fi qullubbii walitti daakkan erga akulaalaane yookiin akooyne geessine kan itti goonuudha. Kana qofa osoo hin tahin waliin geennee wal fudhachiifne hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gara biraattis kan qophaa'utu jira. Qullubbii fi zinjibila erga walitti daayinee qimamiilee mana keessan keessatti fayyadamtan kan sirriitti hin gurraachanne kan addatti qopheessinu jira. Erga hirdii qimamii keenya kan nu barbaachisu walakkaa irraatti godhanne ataraa asheetaa fi akkasuma mootuyyuu kaarotii kokkonnee walitti itti naqnee waliin dhooyna. Asirratti kan sirriitti isin hubattanii beekuu qabdan waliin dhahaa akka hin gubanne itti qadaadna. Kana jechuun itti qadaaduun faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa irratti bishaan osoo itti naqin kurree fi distii yoo qadaadamee jedhe hurkasan bishaan nu baase akka midhaan kun laafuu fi bilchaatee dirra keenyatti nu gargaara. Itti aansuun immoo kan amma itti naqe kuni timaatimii yookiin ammoo maajii isa salsaa jedhamu san mankaa walakkaa fi akkasuma qimamiilee nu barbaachise qullubbii fi zinjibila walitti daakamee jedhe itti dabaluudhaan itti naqe jechuudha. Kanaaf akkasumatti adeemsa keenya keessatti waliin dhahaa waliin gahataa kan walitti deebinuudha. Hanga inni laafee xiqqoo bilchaatutti ruuza keenya dhiqannee zafazzafannee walitti deebina. Isin ammoo hangasitti viidiyoo kana ilaaluun laayik gochuu hin dagatina waan gaarii fi waan bareedaa irraa barattan. Erga waliin geenne wal fudhachiisne jennee ruuza keenya hanga mana keenyaaf nu barbaachisu dhiqannee itti naqan. Ruuzallee karama sanii fi kallattii sanii waliin dhooynee waliin geennee sooqidda itti godhachuudhaan ruuza keenya bishaan itti naqnee bilcheessina. Jalqabaaf osoo bishaan itti naqin akkuma itti goone jennee waliin gahannee waliin dhahannee kan isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan erga wal fudhatee inni jedhee bishaan keenya bishaan oowwaa itti naqanna. Namoonni barbaadan ammoo firdii miti bishaan oowwan sababiin isaanii yeroo barbaade bishaan oowwan dalagaa yeroo barbaade qorraan dalagaa waan ta'eef isin sobuu hin barbaanne bishaan oowwaa itti naqannee akkam akka goonu walumaan kan turtii gaariidha. Isin hanga xumuraatitti na wajjin viidiyoo kana ilaaluun namoonni jaalatan laayik gochuu hin dagatina isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaaf bishaan oowwaa keenya erga itti naqannee jennee ruuza keenya qadaannee ukkaamsinee bilcheessinee hedduu mi'aayadha keessummaa ta'e
tahee abbaa barbaade tahee mana keessan keessatti nyaata hedduu filatamaa fi akkasuma mootuyyuu faayidaa ataraa ni beeytanii faayidaa kaarotii faayidaa ruuzaa nyaatolee faayidaa qabu hunda isaa soogidda hanga isin barbaachise itti godhachuudhaan itti fayyadamnee haala kanaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nyaata bareedaa tahee baay'ee miidhagaa tahee hojjannee maatii keenyaaf ijoollee keenyaaf mana keenya keessatti akkasuma keessummaanis yeroo dhufe nun saalfachiisu yeroo hunda foon maali jennee cinqamoo osoo hin tahin nyaatolee keenya addaan baasnee jijjiiraa mana keenya keessatti hojjechuun ruuza keenya obsaan itti qadaadaa ibidda jala hir'isnee hojjechuun akkasuma ruuza kana sirriitti waliin dhahuu osoo hin tahin akka viidiyoon bareeduuf yookiin ammoo viidiyoo qofaaf malee yeroo bishaan inni fixe fa'a keessattuyyuu waliin illee hin dhahu waliin hin ga'u sababbiin isaa akka na jalaan caccabnee fi yookiin waliin qabanne jechuudha. Isinis hanga xumuraatitti viidiyoo kana namni ilaaltan subscribe laayik gochuun sammalee koomentii yaada babbareedaa naa barreessaa hanga xumuraatti ilaalaa haa nyaannu wajjin itti fayyadamaa horaa bulaa. Asumaan hanga xumuraati viidiyoo wajjin turaa isiniin jedha nagahatti.